Hani OTG. wayyo arra waan hin dhagee dhufe nan gaafatiin waldaa cuuphaa Yohaannissanii. Maal jedhan immoo isaan odeessanii dadhaban. Ilaa waan isaan jedhan kinoo siniidoosii Oromiyaa abboota haaraa filataman san isaaniif sagalee ta'an. Akkasumas immoo waldaan cuuphaa Yohaannis rakkattoota harka qalleeyyii in gargaara. Kan qabnu laa walitti baasneet isaan osoo gargaarre hoo jedhanii mari'achaa jiran. Amma abbootii siyaasa nu barsiisanii mana amantaa keenya iddoo lamatti qoodanii sinibiyoosi Oromiyaa dhasanii amma jedha saba Itoophiyaa ofaa jiran saniif sagalee maaliif hin taane akkasumallee dhiyeessa gargaarra kan jedhanii inni harka qaban ija qaban maaliif hojjetanii nyaanni amma sannuuf hin naane. Dhugaa jetti haanni ilaa haanni otoo nuuf kennan kinoo surree amma dhufe san argite isa san ittiin bitanna turre kinoo surree tatarsaa san gaanii kootu boo amma nuti maaliif oduu isaaniitiin mataa of dhukkubsina mee sirba sanitti nu bani xinnoo zanaa jenna. Kootu boo zanaa jenna silaa. Umurii bakka lafa tanarra jiraannati amma jiraannu immoo zana fataa inni kootu simmararuu san baranna. Tinobani mee simmararure. Gonko waajisu. Abeeyyaa Waaqayyooti bicha ijoollee tana maloo laphee cabaa isaanii kennifitoo mana keetti deeffadhu meeti. Yaa caaltu koo ijoolleetu kinoo gorsa keenya dhaga'uu didanii kinoo karaa badiisatirra jiraatanii. Abboota keenyas kinoo abboota siyaasa jaayita abboota keenyas akkatti maqaa balleessaa jiranii abboonni kun nuuf jecha akkatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii meeti kana maal jetta caaltu koo. Obbolaan keenya kun akkuma beektu yoo itti illee nuuf dhagaan jiranii kan jiraatan biyya lafaa keessadha giitii bootan taane yoodha abbootiin qeeqanii namoota kamuu qeeqaa jiran garummaa annaa ajaa'ibu keessatti waggaa 100 hin jiraannu jedhan waggaa 100 jiraachuu dhiisuu isaanii hin beekan garummaa waggoota jiraata san beektaa biyya lafaa keessa jiraachuudha kan isaan barbaadan sagalee waaqayyoo baratanii mana waaqayyootti deddeebi'anii jireenya odoo hin taane jireenya biyya lafaatidha. Kanaaf obbolaan keenya kana gorsinee irra nuuf hin dhaga'anii barsiisaan keenya ugaartu barsiisaa keenyatti inni nuuf gorsu. Iyyeen dhugaa kee jette caaltu koo mee amma mee ijoollee kana gorsa keenya nu dassiraa barsiisaa keenyatti himnee ta'e barsiisaan keenya akka gorsanii isaan deebisan goona booda waggaa isaan dhufa sidaa hin dhufanii. Iyyeen isaanuu jeequmsaaf hin dhufa waan ta'eef waggaa dhumne itti himnee barsiisaa naa gorsu. Amma tokko nurraa fudhachuu danda'anii waaqayyo gooftaan immoo mana isaanitti taadeeffatu. Hani ilaa hani ani yaada tokko yaadeen jira bar. Maalidha mee yaadni sun? Ilaa hani yeroo waldaa cuuphaa Yohaannis keessatti barachaa turre sun barsiisaan keenya yeroo nu barsiise sanitti jecha sagalee waaqayyoo kan nu kubsate gaafadhaayi kan rakkate gargaarayi jedhanii nu barsiisaa turani. Mee kootu deemneeti maammiruu isaanii san gaafanna. Eeyyan dhugaa jettee yaada gaarii kaastee anillee waa'ee abbootii kana gaafachuun barbaade maammirittiis yoo beekte mee deemnee gaafanna kootu. Hayyee deemnee gaafanna mee kootu bakka kaanii deemnee haa gaafannu. Nagaan siniif haa ta'u. Hayyee obbolaan koo bakka nagaan kan akkam jirtan. Galata waaqayyoo. Nooraa jenneerra obbolaan.
Barsaa keenya kinoo ijoolleen duraanii siniin jedhe suni ijoollee kana kinoo dhufanii jiranii ni gorsinaa gorsa keenya nu dhaga'uu didanii mee barsaa keenya sin gorsaame ijoollee kana. Jirtu ijoollee akkam jirtu baga nagaan dhuftani gombeessanii. Baga nagaan nu eedan maamiruu keenya. Guma jirtu. Jirra maamiruu Galata galata Waaqayyoo. Waaqayyo. Baddanii jirtu immoo kan ammoo gidduu kan ammoo. Jirra galata isaa. Rakkoo jiraare? Lakki maamiruu rakkoon hin jiru gaafii qabna. Ayyee galatooma yeroo nu kennu keessaniif maamiruu keenya. Gaafiin qaba. Gaafiin keenyas immoo obboloonni keenya durarras waa'ee waldaa cuuphaa Yohaannis kana nutti himanii turanii waldaan cuuphaa Yohaannis rakkataa hin gargaara, harka qalleeyyii hin gargaara, kan dhukkubsate hin gaafata jedhani. Mee waldaan cuuphaa Yohaannis waan inni godhu keessaa waan tokko nu himuu dandeessaa? Gaarii. Maamiruu anis gaaffiin qaba. Gaaffiin yaa waa'ee abbootii kinoo amma mana Okay. Abbootii amma mana amantaa keenya iddoo lamatti qoodaa jiran kana abbootii sagalee taanaa tokko dhageen ijoolleen yeroo haasoftu isa kana amma Itoophiyaa uummanni uumaa jiru kanaaf maaliif sagaleen ta'ani sababa maaliitiif? Sababa maaliitiif abbootii keenya siyaasa nu barsiisaniif siyaasaaf maaliif sagalee taana? Kana naa ibsuu hin dandeessa maamiruu? Eeyyeen baakee jette jaaltu koo har'a boru hundeeffaa waldaa keenyati waaqayyo boru nu guyyaa bortiin nu argeu baay'ee desnamedha baay'ee gammanne. Ayyee amma ani deemaa jira boru wara garra nagaan naa ture. Ayyee jaaltu koo boru wara garra waldaa irratti. Ayyee nagaan ture. Oduu dhageesse hundeeffama qabanii hayyee deemneetti ilaallamee maaltu jira hin deemne ilaalla bakka. Iyyee deemnee ilaalla. Eshi tole. Siifan nagaa siifaa ta'u akkam turte? Nagaa jirtaa jaaltu akkam bulte? Galata Waaqayyo kootu sa'aatiin deemeera deemneetti waldaa bannaa sa'aatiin ga'ee jira. Ay keeki nuti caaltu kaatan jira bakka adeemnu deemnu harneeti faarufaa bannaa aga ijoolleen walitti dhuftutti. Eeyyee kottu haa deemnu. Ayyee adeemnu. Tiijii Oh hanni. kootu gaa hundeeffama san deemnee ilaalla har'a koo hundeeffamni isaanii sun. Oh edaarraay hayyee deemne ilaalla deemnee haa laallu bakka ashkee yaa deemnu. Kootu bakka adeemnu. Yalla kee bakka ashin deemne ilaalla. Nagaan siniif haa ta'u. Ayyee obbolaan kun siinfillee haa ta'u akkam jirtan? Baga nagaa bukkana bolawwan keenya. Galata Waaqayyo. Liidu mo'iti. Baga nagaan nu eedan. Nuura jendeera obbolaan keenya jijjiiranne. Maaltu jira mana kana cidhamoo eenyutu fuudhaa eenyutu horumaa? Lakki obbolaan koo cidhaa miti waldaa cuuphaa Yohaannis hundeeffama waggaa tokkoffaa qaba tajaajila hafuuraa kennuu qabe waggaa tokkoffaa guunnee jira. Hundeeffama kabanya kottaan waliin kabaja obbolaan koo. Hundeeffama. Ooyyee hanni Koota adiin dandeettii hundeessu. Waggaadha hundeeffamaadha hin dadhaban hundeessu kootu hin deemne bira.
dhugaa jettee anni koottan wajjin kabajaadhaan qaanaan nu yoom kabajaaf dhufne kottu bu'in deemna haanni koo yoom hojjaadhabne isa wajjin kabajnyan kottu yaa deemnu nu ilaa haanni koo waan inni ergi kana argitee yaati. Wannati tanin jaalatu taane. Mee as qicibuu nugnaa. Ilaa haanni waan tokko waan argite asitti waan tokko argitee. Ilaa miseensonni waldaa cuuphaa Yohaannis kan duraaniitirra amma baay'atanii jiru. Miseensota isaanii san jechuudha gara keenyatti finne waldaa cuuphaa Yohaannis kan akka jigsinu taasisna maal sitti fakkaata? Yaada gaarii naaf kaaste dhuguma. Waldaa Yohaannis duraan irra baay'ee ijoolleen baay'attee jirti. Atillee ijoollee keessan dubbisii anillee keessan. Hayyee tole hanni koo ittiin ijoollee keessan dubbisi gana achitti koorsii jedhanii amala kiristaanummaadhaan iccitii sillaaseedhaan nu biratti zaraan fataa jedhanii ittiin ijoolleetti. Liiluu xiqqoo sagalee ol kaasine. Anilleen ittaani maatilleen ittiin. Tole hanni koo ishee. Abeyyaa Waaqayyooti bichaan mee ijoollee kanatti mee laphee cabaa kenniif tokkora mana keetti deebisme caaltu koo agartee miti ijoolleen kun kinoo gorsa keenya dhaga'uu didanii duraanis akkatti waldaa keenya kanas akkatti jeequmsa uumanii nu biraa hafanii ammas kinoo akkatti deebi'aa jiranii. Eeyyani dhugaa kee jette siifan ijoolleen kun kaleessa gaafa waldaa keenya dhufanii jireenya biyya lafaati malee sagalee waaqayyoo dhaga'amu ture. Har'as immoo idduma isaan jiran waaqayyo gooftaan gara mana isaatti adeeffatu. Iyyan ijoolleen kun duraanis gorsa keenya dhaga'an kinoo akkatti karaa badiisar jiran waaqayyo laphee cabaa kenneef mana isaatti adeeffatu. Yaa obboloowwan koo isinis kinoo ijoolleen kun waldaa kana kan itti deebi'anii dhufaniif ammas yookaan waldaa keenya kana duraanii akka waldaan kun badu godhanii turaniyyuu. Kanaafuu yaa obboloowwan koo jajjabaadhatoo jabeessinee waldaa keenyas qabanne barumsa amantaattis jabaannee akka barannuuf jabaadha isiniin jedha. Akkasumas immoo abboonni keenya kun nuuf jecha maneedhaa keessatti daraaraa guddaarra jiranii daraaramaa jiranii abboota keenya kanaaf sagalee haa ta'an fi jajjabaadha isiniin jedha yaa obboloota koo. Eeyyes obboleetti koo siifan obbolaan koo dhugaa saniin jette ijoolleen kun ijoollee biyya lafaa keessa jiraatanidha. Bootaa sirbaa bakkee hin taane warra oolanidha. Warra sagalee waaqayyo iddoo itti dhaga'an hin qabani. Kanaaf isaan ilaallee baduu qabnu. Daandii keenya mana waaqayyoo keessa deddeebinee tajaajilamuudha. Kanaaf waldaa keenya kana immoo kana darbaa cimsinee ijoollee simsiisee ijaarrannee akka itti humnu waldaan keenya waggaa tokko kana keessa